firii isaa caa isaa isin haa teessisu. Amin jettanii? Xiyyara. Qabeenya beekanii dhaban wallaalanii jedhe. Namni waan dabree si yoon beeku ta'ammaa galatoonfachuu hin beeku. Ta'uu durallee qaroonfachuu hin yaadu. Warreen rakkoo keessa dabre ammaan dura rakkina adda addaa keessa darbeetu akka amma keessa jiru galatoonfata. Asirra dhaabbatee fuulduraa keessan ga'e jaa. Akka amma keessa jirru kun akka bira gammachiisu akka diina naasisu keessa jirra. Allahu Akbar. Wallahi akka kana nama hedduu garatti gubatu hin jiru. Amma yeroo haasawaan illee lafa fitan. Yeroo akkanumatti waan adda addaa odeessan. Osoo hin taane dhugaadha taarifa dabre haasuun bareeda. Akka amma keessa jiran illee haasuun fuulduraatti nama gargaarti jechuun bareeda. Laakiin akka dabrisan irraa maaliin harkaa qaba? Ammaaf maaliin harkaa qaba? Amma waan hin dalaguu fedhu maalii fi maali lakkoofsa? Tamtu dura aanuu qaba, tamtu itti aanuu qaba. Tamtu akkaan xiyyeeffannaa laatuu fi barbaachisa. Gama fuuldura deemuuf yoo isarraa hin ta'an yoo jiraanne waan dabre hammeenya isii kaafnee tolina amma jiru taasisnee yoo addaan galan faayidaa qabdu bu'aan qabdu. Dhuga rakkoo keessa baane rakkoo akka amma jiru kana dhaga'uuf wareegamni hedduu kafalame. Wareegama kafalame sana akkanaaf bakka tanaan dhugee haganarra caalchisuudhaaf nuti amma wareegama kana caalu waan dabre san caalu kafaluu nurraa eegama malee san alachuudhaan tolin nurraa barbaachisu. Isa alala deebisnee akka loonitti alala san ta'uudhaan i'maluu fasayara Allahu amalakum rabbiin hojjedhaa jee malee oduu odeessaa jenne fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu dalaga yeroo hojii irratti wal gargaaree wal yaadachiisee wal tinnisee nama amma ta'eetu dhalootaaf waa dabarsa bakka gahuu fedhullee gahuu danda'a. Yoo kanumatti taane alhamdulillah rakkoo keessa godhe alhamdulillah. Gaaf tokko sabana mootummaa mallasan keessatti giyoolotee bakka jedhanitti walgahii takka nu yaamanii dhaqnee alhamdulillah uma jaaf namna hunda taa'e maal dalagnaa jechuun hin jiru. Barbakki amma jiru tun waan addaa keessa mul'ate. Barbakka amma jiru kana duuba mana mootummaa keessa mana mootummaatiin nu booda turee bara jedhan haga nama faarsee addaan gadi namni sun wanti jedhanii waan achirraa guyyaa sangallee takka isin beeku amma walitti dhufee namni waan kana keessa turre jee walitti himuu qofti gayaan dalagaa jee rabbiin tanaaf dalagaa irratti haa xiyyeeffannu takka ta'a. Tan lammataa majlisni amma jiru gubbarraa hanga jalaatti hamaayallee itti madamanii qabeenya amma kennaa ta'e isii kana jabeeffannee dhaabbata tokkicha seera qabeessa gaaddisa islaamaa jechuun biyya kana keessa qabnu isa kanatti taphachuun laaffifachuun karaa adda addaatiin xiyyeessatti darbachuun nurraa eegama. Dogoggora yoo qabaate sirreeffachuun nurraa eegama malee. Hanqina qabaatu guuttadhu jenneeni bakka inni hanqatee akka ga'uuf deeggarsa ta'uuf nurraa eegama malee. Seera qabeessi dhaabbata seera qabeessi akka islaamaatti tareefu tana haasan Itoophiyaan qabu isa tokkicha kana caa ummata islaamaa jedhame. Inni kun yoo jabeeffe nu harkaa baarakillee irraa nu gaafachuu ta'a gaafasa. Tanaaf bakka amma geenye sana birachi dabruudhaaf feene jennee kunuunfachuu danda'u qaba. Namni nama dura deeme malaayikaa miti nama. Namni akka namaatti dogoggora sani qaba wallaana sani qaba. Namni akka majlisa irra jiru takkaa'uu hoggansa irra jiru kuni nama hoggansa isaa beeka jechuutti yoo fudhattan dogoggora sunillee. Namni nama hogganeedhaaf beekaa jedhamu beekaa isaa argaa beekaa nama jedhamu carraa fakkattoo sanfite
hanga beekumsi hogganaati hanga beekumsi irratti immoo gargaaruu qabdatti si beekumsa qaba. Kana ragaa isaatiin isinii hima. Usaamaa bin Zayd Abii Bakrii fi Umar irratti hogganaa ta'e montaa tuttuqanii gaafisa. Warra tuttuqee rasuulli maal jedhe? Akka rasuulli jeequu qabda. Osoo Abuu Bakrii jiruuti Umar guyyaa jeeshii Usaamaadhaa tanabbiin alayhi salaatu wassalaam baandiraa isiidhaa harka ifiitiin hidhisan osoo isin bakka hin ga'e rasuulli dunnaan Abii Bakrii akkasitti geesse. Miilaan lafa deemeeti isa yaabbachiisee Abii Bakrii irra caalaa jennaan Umar irra caalaa jenna jala deemee geggeesse jechuudha. Kanaaf har'a nama rabbii carraa isaa bakka kana fide ati beekumsa ta'e achi taa'ii teessisi. Itti baafamta malee itti arrabsa. Teessee eebi isaa qofa eegdee hamtuu isaa qofa haasa'uudhaan miti waan isirraa eegu. Keessaa bakka toora koo qabnutti qilleensa irratti ol baasuu haadhiif. Qilleensa gubbatti ol baafnee deema. Nama rakkoo qabu soofii manatti haa bira deemu. Takka idaaraa isaatti haa bira deemu. Takka majlisa isaatti haa bira deemu. Takka ifitti haa yaamnu. Malee qilleensa kanarra baanee qilleensa dura wal qabu haadhiif. Viidiyoo tokko kan intalli takka ta islaaman ta'uu waraabde argeeti na ajaa'ibsa. Ani fi amantaan qabu amantaa teessan sana ni jaaladha amantaa teessanitti taphatin haa jettu takkaan arge. Isinatti akka ta'etti arguun dabale. Namni argin dabalu. Ana amantaa sana fi qabu jetti amantaan hundarra warqii hundarra jettuudha amantaa islaamaatii jetti isiin ammoo kiristaana duba qabu. Amantaa teessan jabeeffadhaa jetti. Warra somtu wakii amantaa teessanitti tuulina jetti. Dubbiin isinirraa baate dubbii isii fakkaata. Rabbii dubbaa gadi afaanii haqa baasa. Nuti akkasitti deebinaa beeku qabna. Akkasitti beeku qabna bulee jettee. Har'aa miila wal qabu osoo hin taane harka wal qabnee hafuutillee wal qabnee kadagatillee yaadachiifnee kadhadhabillee tinnisnee akka galma geenyu irratti aadalee dhaamsisanii kenna. Maqaa kiyyaan maqaa dhimma islaamaa dirree dhawaatiin bakka bakka tana geessan bakka rabbii subhaanahu wa ta'aalaa isin gahe ammallee ganaa rabbiin isin deemu jaa jabaadhaa wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'aalaa wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الهداية الشيخ علي أحمد قسم الله تلافتنا من مريم السلامة بالرضا. الله أكبر تكبير الله أكبر ترى بيسي بقى شوف ما ترى ما تقول سلام خلوا على ما هو تجنن أردت ما بيسني مشاري نيكا بلو تكبير سنيته خلاص إن شاء الله شيخ الهداية الشيخ علي أمور معروف آمين تبني شيخ علي هدو نمسه أبيسا نمتي بيتو جودي لدم يكبيوانتي وبنيك يهود غيناو وربي كيسا قبل وربي ماتا سوچا جدودا دودا بماتما دكتور دينيا دكتور يولا وسيري اسمي درنور نوالي رسلچا وبنيك يا كما شهرني خاصي بتو موتما دينيا كيسا موكد مسلامات كيبتو خبجاوتو Parti ini bukan Allah Akbar. Namun kalau kita tutup itu betul lawasi. Orang ngatur kullu ngatur esri betres. Orang ngatur kullu ngatur esri nabi esri betres ni begitu. Kalau aka ulama kita berfirman Dr. Abiy Ahmad itu mereka mukarra bakka malee ijaarratu mukanni ijaarinitti sheekootittiin ishee achii biratti tumaman Abiyyiin Ahmad seenaa sana kuma qabdanii Abiyyiin maal jee akkamiin mukarraa nagaafattanii walakkaarraa isinii hannaa Allahu Akbar arraan kulitti beenyaa tokko irraa wasiinis nuti illee lafa qabnu ممكن على ما تقدر لا تقدر لا مرات ممكن لا
وبلد الدنيا دكتور راوزي كمالة الدنيا وهم دارو كسي أساس بعدين إنتو من التجارة نو إنتو هو التجارة مقرنا بكمثل كانوا كرتيلاتو مقالما منورين الإسلام مقالا ما هي كنزي كابدا أساس بعدين وبلد الدنيا دكتور راوزي هدو ما شاء الله واترني أما هم تقول قبلنا ممكن نجرب حاجة تومني خنا ملايتي شلون انت امنتي تاني امنتي اسلاما انت مقال كتير انت مقال كتير مرحبا ما كمان كنت ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ إسلام كل بيتني شيخ غفامتي أنا بني رجاسي. ندور على البيت جيبا أترول بي ما يفلت أمانة بجاتا كنا رهاي وبعد إن شاء الله وقرا في نولا في سيدو دينو تنتان تكلم نفتو مسلمي أبدي سيفورتو أبدي سيفورتو خلينا سرّا الروية على الربروي أكما كبجمو مش كريستيانا في الدكتور بيجيتي واني موجود سنين دينو فجرو بكا مجلس مقالة ما يجدو دندو ولا كا مقالة تو إسنام كوريت إفيدي ما تلفزلتا لفظ فلتا سنتي بيني أمبر باتشوس كفلودان لفظ تسنر كدوم كي يتاوان تك تانا إسنلا للو تاتا إسنيكو filannoo isinii fi isaa akka bulchiinsa magaalaatti immoo waan hundarra jiraatu hunda godhee majlisa kana qubsiisuu dirqama qabna waan ta'eef kana akka inni assaayimentii kophaa irra taasisan kophatti furan anis waliin fudhannaa deettanii bakka kanatu majlisaaf tahaa kan joosan sirriitti ilaaluun barbaachisaa. Asumaan dhaamsini kanis dhaammadhu bakki itti ilaallannu pilaanii magaalaa keenya alhamdulillah nu mirkanaa'e duraan magaalli keenya kara deemtu beektu karatti dhaabbattu beektu. Ogeessa immoo isinii ramaduun dirqama ta'a. Ogeessa pilaanii kana beekee bakki kun tajaajila kanaaf oolaa kun kana ta'a haja'usan deeggarsa isaa taasisuun dirqama ta'a waan ta'eef walitti dhiyeenyaan duraan ga'ee waliin qabna. Lafaa miti mataa guyyaa isinii qaba. Waan gaafachuu qabdanii kan akkasii waliin sirreessu. Of eeggannoon immoo barbaachisu. Tarii akka carraatti gaggeessitoonni yookaan immoo koreen masgiida ganda dooraas keessa jiran natti fakkaata. Lafni akkasii boodallee isaanaa jiraatuuf dhufaate. Masgiidni isa bishaan keessatti ijaaramee yeroo sanitti bishaan araaramaa jiru harichi deebi'ee amma immoo masgiida suduqaa jira waan akkasiirraa kan fagoo ta'e kan hawaasaaf daandiirraa illee akkasitti fagoo hin taane mijataa ta'eefillee wal wajjin ta'ee mari'annee lafa qabsiisnaa kan jedhu san keessatti qabannee koreen masgiida dooraa jirtu sheek Abdul Fattaan argachuu keessa jirtu sheek. Tani yoo jiraatan dhaamsa tokko qofaan isinii dhaammachuu barbaada. Carraa bareedaadhaan argan. Tokkoffaa hawaasni musliimaa qulqulluudha jedhu. Nyaata qulqulluu nyaata jedhu. Nyaata qulqulluu qofa otoo hin ta'in guyyatti ogushan bu'atee salaata. Wanni guyyatti ogushan namni hundootu qulqullina barbaada. Shari'aa Islaamaa keessatti beekumsaan xiqqoo qabu nalgaa guddoo isaas hin beeku yoo dogoggoree naqa jechuudha. Bishaan taa'u keessatti fincaan hin dorgaa. Syariah Islam keessatti haram dorkaan kututti haram amma manni fincaanii masgiida dooraa tursanii kallattiidhaan bishaan sana raqa bishaan sun immoo nimaa rabbi buufanne guddaadha namni itti qaama dhiqatee ol seenee masgiida sana salaata achitti dhiqatee achitti duwwatee bishaan sanii masgiida sana salaata bishaan sun hin deemu sagaraan masgiida keessaa baatu immoo bishaan sana keessa seentee teessi. Xiqqoo akka amantii Islaamaattis mataa nu qaqqabsiisa. Ani amma akka kantiibaatti miti akka nama Islaamaa tokkotti Islaamni qulqulluudha. Islaamni dhaharaa guyyatti shan ulfa isaa guddateeti rabbii isaa dura dhaabbata jedhee namoota biraatiin fakkeenya ta'uu otoo qabu Islaamni immoo waan akkanaa keessatti mul'atu anis akka nama tokkoo mataa na qaqqabsiisa waan ta'eef koreen masgiida sanii ariitiidhaan irraa mari'attanii wanni sana yeroo gabaabaa yoo argate akka jiraatama haramaa tokkotti ni machaa jira akka kantiibaatti naa tolu waan ta'eef jecha xiqqoo amantaa keenya irratti dhiibbaa qaba kan lama majlisaa wajjin wal qabatu isa guddaasa
isa majlisa keenya gidduu danda'u koree keenya kan majlisa adda baasee nu immoo gahee bulchiinsa keenyaa keessaan baanaa inshaallah rabbiis nu gargaara wal wajjin wal nuti milkeessine jiru talafa duraanu ishee ibsaatiin dhiisaa jiru galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar وبلاد يانس وان انا لها شيخنا شيخ عبد الله شيخ عبد الله فان ويسجلا شيخنا شيخ فاطمه فان ويسجلا وربك النبي صلى الله عليه وسلم مكان بيوتا جوغانا جنتي وآتسي متابة دوائي نجينا ورده جنتي أهلي أنا مريد الإسلام أغزت اتقامة ما أواسا وانتي رقول سفو كسا جرولي نسير كسا جرولي إما أواسا كسوان تيجا أهلي كلا إيه ربي مدار يومتي ونالتي شيخ فتار ياوتي كلنداني كالدو الله أكبر الله أكبر شيخنا الشيخ أحمد علي كندرا شيخنا الشيخ آدم بالادي كونوداتي دعائي النبي أمانتنا شيخنا الشيخ آدم بالا وبلغتي نوتوي ولي شيخ فتالي يادربا شيخ آدم بالا شيخ آدم تونا بيغا شيخ أبرك تونا بيغا شيخ آدم تجرو تونا بيغا نمغد تونا سجرا ulama itu warga sebutan mereka saja Syekh lainnya Syekh insyaallah itulah Abdul Fatah itu warga politik yang terhenti warga seperti sisi lagi semua paduan dia mereka Syekh tahu itu terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bareedin keenya Dr. Ibrahim Guru gammachiisaa jirtu akka kantiibaa osoo hin taanetti akka islaamaatti waan adda addaa nuuf jirti hagara tumtu waa'ee mana fincaanii waliin gabaabatti sifiinu cufnee jira dhaabnee jirra. Allahu akbar. Itti fayyadamaa jiru. Guutumatti dhaabnee jirra itti fayyadamaa jiru akkasitti kan nuuf beeku inshaallah. Allahu akbar. Mashallah. Bagi yang berusaha interaksi syariah Itiana Dumasama Manamani Magalamaya Syekh Alishi Utari Hida Abba Madrasa Akasati Bintau Tulan Opini Kabile Tuaibili Kismuta Kabi Hawani Bishana Kabile Akasati Kabile Shasha Sibuli Tuaibili Sinigulu Kamsa Kabile Katamatu Syekh Alishi Anani Nama Wani Kutulu Nalu Rakati Hanahu Syekh Alishi Tahu Tulan Kasar Matar Allahu Akbar. Atau semua Syekh Alishi itu Mesesa Cafe Orang tahu dia semua nawada Tapi ini asal full case Lafu Marabuti Hanahu Syekh Alishi Mesesa Mana mari Cafe Orang Nanti Akasuma Mesesa Islama Magala Mayarati Ulamatina Syekh Alishi Turki Gari Kurra Al-Pikau Wa Utaja Punas Naruma Syasha Nisososa Agar Syekh Radhi bin Ahmad Al-Sinja Faliyatafaddal Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم فريق في الجنة وفريق في السعير. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ifama waliin dafee akkanatti salaamtatti fiigee egaa carraa bareedaa kana jijjiirama gaarii kana hooggansa bareedaa kana egaa kanne booda obboleeyyan keenyatti qindooynee akkuma qabsoodhaan dhiigaan Oromummaa fi Oromiyaanis
biyyi Itoophiyaatis sabaa sablammiinis sababa qabsoo uummata keenyaatiin bilisooftee masaraa eegalle booda kabajamoo daktoora keenya masaraa galchine booda kabajamoo jechuu tana silaa islaamni durumaanu akka obboleettiin keenya reefu dabarsite muslimuma ta'uu kabajamoo jedhanii wayyaamuutu barbaachisa jechuudha. Hadiyyoo keenya waan nu duraa bu'ee waan namni lama argate bakkuma argatee muslimni hadiyyoo isaa galfata waan ta'eef salaamtaan ishee kabajamoo sawwaan arrabni biyya baree anillee miseensaa bakka bu'aa keenya waaliin ta'eef achittiin dabee fiigaa saniifiin akkasitti salaamtaa dura oofise akkuma sheerii keenya jee irra deebi'uudhaan salaamtaan nama gammade salaamtaan nama bilisoome salaamtaan nama cabsaa bineeldaa kana argate waa salaamtaa lallaaftuu tanaa miti salaamtaa nama faxarinii gaafa garummaa keessa turreewu salaamtaan teessanii takbiirtaa waa tanaa miti haxoonyuu baddeessaan nama kaaftu takbiirtaa teessa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم سلام تاجي خير ما تجي دوارا نانو تجي دوار نمط الإسلام بوجلا بريزدانتي مقالا مايا بوجلا أوبريتي دي دكتورا خطيبا مقالا تنا مسلم ما بعد توجي شيخ سيدي شيخ بودا شيخ لطيف جلال سلام دار تنينو تنما أكمتنا دالي mana mariti zo kan magodan akitti manni mari kun utugame bakka operating te jade kille sinifin kan yadde sheyta no gabade ko ki tijara jadu san wande te to hasalan tanu kana salam wa bunda jura kabajamo ittigafatama hawasa fi negenya fi media oromia ustaz yasin jibo kadengata simaya ususifat duram badai sahab manamani imot islam ma magala maya manture khamaya ulama gurguddon abbotin teenya gurguddon hogganonni keenya gurguddan itti tufanii carraa magaalaa maayatiin achinuu ture kabajamoo dura bu'aa fi itti gaafatamaa fi mana marii dhimmoota islaamummaa magaalaa kan ture obboleessa kiyyaa fi sheekha kiyyaa fi jaalatamaa fi qaalii sheekh Muhammad Ibrahim kabajamo sheekha kiyyaa fi gama tokkoon sheekha kiyyaa kitaaba fiqii zubat kan jedhamu shee Adam Baallaa irraa hin qareejeetti shee Ibrahim Ceeqaa sheeyni kiyya natti himaa ture afaan sheekhaa irraa illee nin dhagee afaan shee Adam Baallaa irraa illee nin dhagee sheekha shee Ibrahim Ceeqaa tareefu sheekhaa Adam Turaati jettan hin sobne dhuguma jechuu fedheeti kabajamoo shee Adam Baallaa magaalaa maayaa akka qabeenyaatti akka waan dhaalamuu takkatti keessa qabdu kabajamoo sheekha keenya barsiisaa keenya leenjisaa keenya shee Abdulatif Mattaan kabajamoo obboleettii tiyya obboleettii teenya obboleettii teessan kantiibaa magaalaa maayaa aadde Ifraha wazir Dr. Ifraha wazir kabajamo abbootii gadaa abbaa gadaa haa gama abbaa gadaatiin hawaasa itti gaafatamaa hawaasa obbo Ahmadi Muhtar akkasumatti waa hillansaa hundaa waliin kabajamoo Sheekh Aliyyi Muhammad itti gaafatamaa mana marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Dirree Dhawaa kabajamoo Sheekh Muhammad Saanii hayyuun Oromoon qabdu beekaa islaamni qabu
barreessa olaanoo godina Harargee Bahaa kabajamtoonni ulamaa'ootaa fi manguddoonni keenya warri as keessa jirtan hundi kabajamtuu fi jaalatamtuu obboleettii teenya itti gaafatamtuu yookaan dura buutuu liigii dubartoota magaalaa Maayaa duniyaa Aadam Yuuyyee Faatuma keessatti argama. walumaa galattu hayyoonni keenya manguddoonni keenya caasaan kutaa magaalaa sedeenuu dura bu'oota irraa eegalee walumaanuu baga yaa'ii isa lammaffaa yookaan bara hojii lammaffaa baga geessan baga geenyeen isiniin jechuu barbaadu. Egaa hangana jenne waa hunda durame alhamdulillahi rabbil aalamiin haa jennu. Ilmi namaa ni dogongoraasi as keessatti osoo maqaa isaan dhayin dhiifne hundi dhiifamaas nu godha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. أكيد من لم يعرف تاريخه لم يعرف مستقبله لم يسينا ساعة دبل كنبي تفول جوال اللي أكدر تيغا اتديم بيغو أزمتا اكريب شألي غيني دي الحمد لله الحمد لله ودمتا اوتي من مريغا نبينين سجلانياتي وچيري حركا فضجتو تا وجيجي رمونجي تنجره سكنتان ليبل لقمنا قالوا قدوما نماريون وان ندبت بجين دبت نمايكي لفنقاو خبجمونين ساعتي يفتح أسمان ديفا من لك ناقوتا إيجا ربي خينياتي الحمد لله إيجا جنة قبي قبي أنا جاي من دكتور هي دكتور أبي لا خاسة إلى دكتور فتي هي دكتور إفاتي موتم من تيجي هاجلا توم توهينجا إيه ربي تيه ولي نجينا كنا وبيته خلوا يتاتنا كانوا رطور توم توبيته إيه ربي غينات نمني أكخيا أنفان أسرتها أكدبته إيه ربي غيناتي موت ما كان يكتب أقل من مري أتبور وها سايجاني تقولين أنا أسكنته نمني مرة مري أتبور تكفى أكمله هو دبتسن كوبي أنا بابا غيا نتي دكتورة قلتها بداخل جنة مهارو يملة دكتور بدان دكتور أبيين نتي قلتها إبراهيم دكتور إبراهيم بابا غيا ما شاء الله راجع مكاتب إسلام نما كان خلاص أولي بيها نما كله دبي سالة كله خلاص إسلامي أسباب سدنجا وشان دكتور إبراهيم بادي وشان دكتور أبي بادي نديو عمل لين كوكيني جنة والشاقنا ما شاء الله راجع كاروني إيه جنة كمان تربيتني كم خدمات يجلو كوجيلن جنة خلاص كلمات تنتربينا ما شاء الله راجع يسلون كيساني كنا ما نيسين فتال سيسي أزلوفي ديوا سلاجيها فاطمان سيخان ننوجه تمالي فتال أقولي فتالي يا إيه نلت هرماتي سلاجه ما مسينجي يقول جانجل شيخا فاتحة سيخان ننوجه تمالي نرمات تقول لي فتال سيسي كنا ما كذاب ورّي يا إيه تنمي كي سوراف أكنا بلي سوراف يوبو آخرين رأي قلي خيسا وليقين تبالتوتا في درقبوتا يا إنتون أكا كانت من كويت متى دوري ولكا خيني إنا الأبا نجاني ما ياتين يتنا نمل كيس نجاني ورّي يا إنتون أكا كانت بلي تقولي ليقي درقبوتا في شمال لنيتي حاقلتو ميني دكتور
إفراها وزير بلشتو تيني خنتيبا تيني جلت تسال اللين آناني ما يشوفينا ليجين درجوتا في دبلتوتا فرصة غنتا خانو راغوسا إذا اللي أفضل تجولين بيرو بنتي شيخ راقل في فرتي شيء لين القنوة سيدين فناف ولي الدين آية أمة إسلام خنا أكثر الدجال قن هدراء ونني نسنت دامن صدار يفشيني ثاني شام يوسف آمسا ربي صدار آيان كن آية أمة إسلام آية أمة إسلام أكثر الدجال قن أكثر إيه إتندر بيه أكثر مكان ثاني إتنبر رجل خد اللي نسال عن أجول لين كأسجل اللي ربي صدار آياتنا من قدو ميقات التعرفهم أريد ميقات التبوكي مسلم ميقات التهيئة اتبيا عليها مسلم ميقات التدوئي إيجا دوالكي ميقات التغنق ميقايان تنقفوا باب آية أمة إسلامات إنها أبتشو أبدني أكا قادسة تاتي روبا في أدولين مرة أوركت قدود الأبدني هدرا خيستو اسم آسان كينيا خخطا مقالا سيدين الله إيقالي حمد قلقلات أكد آياتنا بالا رامبوف نبيشان جلت تكتور أبداني هدرا ربي نيني سن قبيا الرب يسنك يمون لن لقيفتنا واني سن الرب الرئيسن لن لقيفتنا آيانتم قبصوا أمة إسلاماتين تفتي من قدو تينيا ميقاتوا أبجات تأبير في آدم تولاتي وجه من قدو ميقاتو الديما تولي ربي رحمتها قدو في آيات الاركت تولا أمني إسلامات آيات يومي نجيني سالين مسوم دي سالين تقمان سالين تقمان مقالا سالين نجيني مقالا سالين نهركا بتتاوى آياتنا أكا جارتيني خان قمني تسيري اتك أبني أكا ندرام قوني هدراجو يالتي قبضاني خان قب يالتي نخان قب نكتب خسيري بريد دو تقبض بريد دولا آيان تو يو فاينانسين قبان لوانين ديموف قبان يو دينك دين قبان يو آسا ابدن دين ما يرى خاده حقا قلجلات آسا من مريخنا هبت أما ياري يجون نتيائي أولوموتيس يائي بياديس أكتي هرماتات تريالي أجدون سأل مجال سأملما تيجرن سأل مجال هذا وارد أواجم قفا آياتنا بالا إذا طول كورة وارد من مريب كاهيا أواجم قفا السمع والطاعة كان بمحمد صلى الله عليه وسلم بلكا غيسن هوبنا غيسن أسلا إلى الجلد أجيهودان أجيه فتشودان نجيه دي لفظ فوتني لفق أبشي سودان مسوما إني هواسقنا لفظ لفق أبشي سودان ورقا إني زينتي البخارون إني بافتا جو بافتودان حواسني سورية إذن قلتا غيزن تنا أجيه فتشودان آيات إني تنا هاوت بندود المجلس مرجع هذه الأمة بعد كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مجلس جدكم إيجا قرآن في حديثاتي مد أمة خنات قلب أمة خنات بك أمة نخل اتبوداء بك أمة نخل اتقال ومن آيات في وان بالله سهدرات آيات إذن إذرايل لين إذنا بالا لين رامبوسنا هدل لين ألم قوتنا من مري مراتا جتني وإلين برئيسنا شيخ مجلس كراسيسوتو ترلان أسفيدية دروبواتي شيخ مجلس كراسيسنيت كراسيسوتو ترلان أسفيدية علماء البدو تنرد هاسيسي أسكوفي من مريد إما إسلاما مجلس جيبو جرا مجلس علمي فجاسو جرا حلقة فجاسا أبو مال خراوية guyyaa barnoonni jiru nama yaama guyyaa silaa darasoota qadaasifnu nama yaama sanaafuu darasoota sheekan jalaa yaase
hangabaatti namni majlisa jiru jiru warra majlisa bulchuu jechuutu deema. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sheekh Muhammad Ibrahim yoo majlisa ilmi halaqaa ilmi facaasuuf khatakaafatutee khaduma sheekhaati sirritti hin jirtu jee harka qabu ana yoo nan tattaafadhe khaduma na qabu isa maaliif majlisuma keessa as dhufe ismumaatu asbu'ul baabati harka nubbaase ma'aazallah rabbitti magan yoo majlisaa fi madrasaa irratti xiyyeeffannee masjida irratti xiyyeeffannee jiruuf kaastuu nu taate rabbitti magan ويقول باقي جانب الكلية إبراهيم لكن أخافت أيوم مجلس جيبه مسجدة آية باقي يا سنتايتين قطع دانجي يلقوا مين دانيا تبيغا قرأ قطعك خبر سانك نبي نمن نتيادر لا أكدي فنو شيخ دلتيف متان شيخك يجالة ما في آلي خي نزاك قويك يو شيخ دلتيف مجلس جيبه يتسفيد أمامك سفيد أجرك أما ما القدو في أستين يوم مجلس دي أوتاتي مين دان أمنو لله الدلينا حنك إيمان فتأرسيبون ولي ولم يأسك ياود الله تالي أمكانك إلى سلاين قدمو ببها إلى سانك فقولا شيرين في خانتيبان كي نديكرو دنديسي بيه إسيم بلجتو خيسة ديمتوان كي دوبا ما القدو في يوم مجلس دي أوتاتي مالي في الله ففقوتا نديوم والله يا أمة إسلامات نتيسوب أرى أمة مسلمة نتيسوب في وجه الفرصة لا تدوم أرى نما بيرنتو نما لا فورم ولا ربين أرى ردي بي ربي ننتاسي سنتو أدرى أما نما يوتوب وقا جانا سرد يوم تيجي فتح بكما سديد بباسيتي الله إني تقفان حواسني بلان مني مريض آياتي يا مرجي أخي يجئ هبكي إقوق أدون مالي بي هيا تربية الشي تكتكلم عنكي أدي وطن مالي يادي تاي الكنو قويادو منا مريقا أكتمي أتمنى منا مريق إفدن دي وقون جي مالي يادي ماتي هذا منا خيادي بي أنا وجه nama sagali wannini nani hoggan namni sailam kun torbani qashi hudan kudayo asa to ko ure kaysa khaye wali wahel yelten askay sijiltan qashi sagalta man taw torbani sagalta ma kana baati no gado ite baba asman ade bi taga gura aboy si wali do to wan do tan dawa si wali rega baba ma jatan ibasa jibi ولي قلاقة فربت من بريدي أشي سقل تمين كنانجي أما أنا راقبي أشي قلن قلن كننا بر أنا أتحل كن اتيادية جاكت من مريقا نورتومنو ما تي سقلين قبانجي على مناتي ولي لكاوته ما جاتن لبس دي في جاتن باتي تقويا صدومي تيم باناوه لبسدي في جاتم بعدتي حيا ماتي غافي سي ولي قال كني ناسا سقل تم بكسد ميبر بكافوري سقل تم بكسد وما لما دي بتربا angkanan fudhakane dubat sagal tambak kasodom torbana fuiba torbani tik aishi sagal tam kaninanje ibasa di jatam kana amatan taiga uya ibasa sajidi jatami bi amanni ama bati udalaman doit Oma kulit pasati dita niya Oma kulit pasati dita amatat hum aguridi yo shay yaqinan taskanne maati
parsantiidhaan yoo keenye sagaltamii nuti musliimni as keessa jiru ka'ee maatiin ol qabus ni jira jechuu fedheeti.